argachuu yaala. Fayyifachuu yaala. Rakkoo sii furmaata sii ilaala. Dhibeen sii maal akka ta'e ilaala. Hospitaala jala bu'aati warroonni imaratti keessa jirtan. Fira sii kan taata warri sii jaalatan. Jala bu'aati hojiin sii maali? Dhibeen sii maali? Maaltu garaa keessa jira? Maaltu qoricha sii laate? Maaltu bishaan sii obaasa? Ja'aati gaafadha. Ani hirikoo isin biraan naquu isin biraan jira. Mee ana na lageessa liifti na godhaan. Anumatti isin jee na dhiisa ana. Na dhiisati isii kaafachuutti jabaadha. Isii gargaaruutti jabaadha. Birrii shanis qabdan, birrii kudhanis qabdan isii gargaaruutti. Ka'a malee anarratti hin qe'ina. Ani hirikoo isin biraan naquu isin biraan jira. Boru gaafa isin kaate tiigit akkana si godhe moo waaqota akkana si godhettanii nama gaafachuu dandeessanii. Kana kan godhuu qabdan immoo gaafa ganniin arrabashii kanaan dubbatteedha kan isin amanus dandeessan. Namnis cubbamaadha. Uummannis cubbamaadha. Isinii galee ganniin isinii ibsuu dandeessi. Ganni dhugaa gannii hoo barbaaddan dhugaa ganniin maaltu gannii dhibe waaqatu dhibe moo namatu dhibe jettanii gaafachuu gaafa dandeessan gaafa gannii fayyiftan gaafa hospitaala jabaa geeffatan gaafa marmaraa si baaftan gaafa wuxxeetii si agartan. Ana na dhiisa hiriguu isin jalaan dhaqu na nyaachuu itti deebitanii na rukutuu itti deebitanii na arrabsuu itti deebitanii na faasuu itti deebitanii ana na dhiisati isirratti tarkaaffii godhaa. Mi anumatti isin hin jee ijoolleen takka hin jirti amma ijoolleen faarfannaa anaa fi suuraa si walirratti hiitee faarfattu ijoolleen rabbi ganama eebbise ijoolleen rabbi ganama haatiif abbaan isin rabbi eebbisee biyyaa baatee hin jirti ijoolleen ta'e. Maaloon na dhiisaa aname nan abaariname arrabaa malee garaa keessan qabu na dhiisaa. Ani uummata kan beeku laamoo muujjatu ani uumaan beeku ani afaan irraa yeroo jaa kalaas ani uumaan beeku wanti beeku hin jiru. Rabbitu hime anaa miti kan qabe rabbi qabe san immoo kan argachuu dandeessan ganni irraayi ganniin gaafa nu fayyite maaloo miyaa uummata Oromoo ani tiijii akkanan godhe maaloo miyaa uummata Oromoo ani tiijii akkana wal goone maaloo miyaa uummata Oromoo ani akkana jettee gaafa isitti dubbattu gaafa fayyite gaafa ganniin nu fayyite. Warri komantii taane barreessitan bilookii sin goona jechuudha. Tiijii ministeera dhukee bilookii goona. Barreessani kanaafuu bilookiin godhini dhiisi. Bilookiin godhini Nam tokko bilookiin godhini. Nama miiliyoona tokko boba'ee sammuun kee kun bilooniin na rakkisee efa ganniin gaafa hospitaala galteetti ganniin amma kaleessa mannaan getti anilleen ciisee ta'e xiqqaa koottu na bira ciisi boona agatee dura naa dhabu. Koottu atis na bira ciisuuf taata koottu ciise atis na bira naan getti kaleessa naa bilbilte ani akkatti mataa qabadhee ta'e taasaa. Bilooni na hiikkachiiftan akkanan jiru an kaleessa. Isin wanna hunda kan naan gettan waan mataa kan koo bilooni na hiikkate. Dhugaa rabbii ani hin danda'u iyyan danda'u lolan danda'u tapha malee hin beeku lola. Ani nama warti bu'uun barbaadu. Kanaafuu anas na qibsanii anaafis riddeetaa guururraa anas wanna taa irratti na kuffisurraa isii bira dhaabbadha. Dhugaa rabbii ganni bira dhaabbadha. Tokko kuffisee ammas irraa ammas eengaddas kan kuffise ganni isinuma maatii gitti qabattan. Hunda afaan magasan tu kuffisee ciibse ammas immoo anas na kuffiftanii nu lamaa duraa wis sirbitan ammas immoo kadhannaa nu guurta wanna hojjetamulu numatti kadhannatti fixxanii jechuudha sadaquma nu guurtuun barbaraan baqqaanis nan kufa borganama anaafis hin guurtan na guurtanii reeffa koo maatitti naa galchitan dirqama keessan kuni jaalattanii osoo hin taane kanaafuu na dhiisa ana na liifti na godhaati isii kaasutti haa hojjennu gargaarsa isirratti warra manatti bilbilaan irratti bilbilana kanaafuu adaraa rabbii na dhiisati ganni irratti hirmaadha isii kaafanna hin kaafanna dhugaa isii isinitti isinii baasa maal akka taate isitti isinii baasa haa isii kaafannume nan arrabsinaa na xinneessitanii bar maaloo kaleessa bar isinumaa yanii gastirraa na buusanii yoon ammas gastii seeni komentii na arrabsitan na buusan ammas yoon ani seeni ammas na arrabsitan na buusan ammas isinuma rabbi sodaattanii maal asin godhan ganni ka wajjin ciqamee biyya sanii fides ana kan asitti wal fides numa kan walloles miidiyuma keessan kan irratti malee lafatti wal agarre lafatti efan ganni erge guyyaa afurii na dhiisaa bakka na dhiisati isirratti hirmaadhaame isii fayyifachuu irratti hirmaadha isii haa kaafannu yoo isii kaafanne hin himatti isiinu waan goones waan taates hin himatti isiinu isinitti himti guyyaa akkanaat jette mee amma yaada kan kee kanarratti waa tokko si hima ani kaleessa ganni nama afaan kiyyaan bilbilee gaafadhe hawaasa kiyya maali ila waan amma isin amma yaadda waan amma isin dubbatta wallaa cobbottis seenina tikisni ganni yoo taate miciyyoon tuni nama gaafa isin garas illee dhufu wallaa duuda ofiti baattee dirree xayyaaraa keessaan deemaa turte akkasina agartan rabbi sodaadha cubbuu sodaadha hiriyyaa jidduun seeni namni wallaba mee atillee akkuma namni namaa wallabu namaa wallabde haa ta'u malee ni nama gargar dhiibuu yaadina ijoollee tanaan ganni bilbilee gitiin gaafadhe wallaahi sun maganiin hammeenya takka hin qabdu nageeffadha ganniin hammeenya takka isiidha wanti isii qabdu isiillee ganniidha wanti isii hammeenya walii qaban takka hin jiru isinummaa doorri sooshaal miidiyaa kuni nama gargar dhiibuu yaadina namni wallaba erga namni wallabe ka xiqqeetti nama dhiibu gargar nama dhiibu shayxaana ni dogongoraa namni yoo dogoggoree tunis teessanii kalee isiniif dhaabbataa turte kalee isiniif dubbataa turte sunis teessanii tunis teessanii amma
kaan dhiibanii kaan ol qabanii kaan dubbatanii qaqqaboo osoo hin taane muciyyoo tana bira dhaabbannee gargaarra yoo rakkoo jiraatu taateeti rakkina kanaaf itti balleessite obboleetti keetitti yakkamii hoota yakkamsiisuu dandeettanii isin yakkamsiisuu dandeettanii jechuudha. Jarri lamaa walii obboleeyyan dhageeffadha obboleeyyan walii dhiibdee bakka ta'e kun hin dandeettu ammallee waa tokko ganni inni fayyade rabbisii haa fayyisu usboona bilooggoodha warra jala kana deemina arrabsu kan mootu godhaanii. Anugaa jirtu dubbadha gannis yoo taate obboleetti tiyya tigistiinis yoo taate obboleetti tiyya ganda isaanii hin beeku obbolummaaf oromummaaf asirra wal barre keessa isaanii sirriitti beeka itti dhiyaadhee beeka haga isin hammeenya walii qabdan kan hammeenya walii hin qaban ganni namatti bilbilee maalummaa isii gaafadhee gaaf duraa mana kiyya fideetti walitti araarse waan amma isin yaaddan kana wanti ganni yaaddu garagara ganni yoo taate gara laafettiidha tigistii hammeenya hin qabdu. Social media kun ammoo maal barbaada follow barbaada ajandaa kanaaf rabbii walitti hin bu'ina jarri obboleeyyan kaleessa waliin bu'aa bayee darbaa ture akka ganniin kara garaa dhuftu namni taasisa dhugaa rabbii yoo dubbanne muciyyoo tana bifa kamiidhaan bifa karaa isin hin beekne rabbi beeku qofaadhaan jechuudha. Gaafa isin as keessa dhufte namni achi dhaabbatee waliin bu'ee wal baatee akka daa'imaa waliin deeman ture. Shayitaanni keessa ijji namaa keessa jirti akkuma ka ijji dagaa jiru kana ijji hamaallee hin jirtu. Ijoolleen tun walitti buute walitti bu'iinsa jira nama gammadee firra nama gartee itti gaddeetu irra caala jechuudha. Kana keessaa maal fudhatan ajandaa fudhatanii warri suuraa namaa bifa namaatiin fiigaatiin ture gaafa wal dhabbee wayii xiqqishuun nama jidduutti argamte akkasi fudhatee asii achiin fiiga jechuudha. Kanaafuu gowwaa jetti yala kana deemte auzu billahi min shaytaani warra garame bona keessattuu kan dinqeena dhiisuu didee nagarrame ummata mataa kulfiti bakka kan obboleetti ta'e dhageeffadhu kalee obbolummaa waliin qabdanii obboleetti ta'e kallattii dandeetteen gargaari yoo gositti mismi jaa'e dhaqii gaafadhu gargaarsa si irratti hirmaadhu jecha ummanni afaan banu kana tokko jalaan dhagayin kanaafuu kaleessallee rabbiif walitti dabalamtanii rabbiif wal qabattanii amantaan keessan tokko namummaan keessan tokko wal jabeeffadha jecha namaatiif bakka hin kennin ummanni jiraayu kun galee galgala birri wannan qaburra gaafan qabe ganniin na bira jirti gaafan qabu tan dabalaa fi waanan qabu birri imaaraatti kuma tokko kenna jee gaafa nan dubbadhu isi ijjeesee humaa birrii kan ittiin aan jedhin na barreessan komentii laaluun qabdu beetii jaati maal taate ati namaaf son ta'in waaqaaf jiraatta malee ani qoyme ani kan qaameen dubbadha kana uummata jechuudha uummata jireenyi isaa itti qarraree wama namaa suuraa namaarra alba'aa waluu bootatti kan tokkoffatti gisti jechuudha uummanni kun uummata sareedha siigalee ajandaa godhatanii muddamaniitu malaqanii suuraa namaa laxxafan isini dhibeen kan qabamte micayyoon asirratti isini bahee jiraa miti tigisti maal goote dhadhee garaa keessa tigistiin irratti laxxafte ummata mahayyimi odon baratin biyya yaa'e kana waliin gubanne bar buqqeen zoore bar jiran odo micayyoon tun gaggabde odo iyyite ishi matatiitti goota jettu bar odo micayyoon tun gaggabde wayi qabaatte odo seexanatti akkuma isin jettanu itti goota jettanii ishi okay tigistitti godhe yen intala kompiitarri baasee laaboraatoorii lafa godhe intala tirfaanjati godhatte isin akkamitti tigistiin garaa isaa itti dadhabte micayyoon maastashiidhaan dhibe kan ilmaan jiraanii jechuudha nu guddaan nu ajjeestanii bayyaqanii isin ajandama jijjiirtan ajandama soqattan irraa gadi bu'aa mijayyoo ijji keessatti badee bar laalame tigistii jeshi ijji mijayyoo tanaa laalame ajjeesu hedduu shillee abboo bubadhaan rabbi mijayyoo laala ija lamaan laalame ijji keessatti badee bar maal rafuutu mijayyoo tanarraa dhiisanii bakka hojjayyoo dargattu ajirantu dhiisa mijayyoo mana aramaa keessatti gaafa kuftan hiitiin baastee gaddisini galee kanadha isin laxaftanii bakka hundatti irraa haasoftan maaliif hin goote keessa nyaatti hin dalagatti hin taphatti bakka afaaniin muddamti malee miidhagintu waan takka qabdu garaa ishee geejja namni akka kiyya tigistiif gannitti dhiyaatu hin jiru naannaa tosiisa ijoollee tanii bayyaqanii garuu akka isin asirratti ijoollee tana jettanii miti ija keessatti jaamsitan ammaa isinii kuftitunillee laalame fuulli kiyyuu waan fakkaatu mee laala yaa Oromoo guyyaa lamatti waan taate natu argame mijayyoo tana jechuudha qismii ishee cabsitanii maal isin namarraa gadi hin teechanii mijayyoo ganniilee kan dhibamsiisee achitti gadi gate isin mataa keessan mana banattanii irraa bookkistanii uumaa rabbiitiin iyyitanii hadha garuu mijayyoo obsisaa lagachin tanallee fuutanii itti dabaluuf deemaa jirtan amma jechuudha. Kanaafuu dhaaba mijayyoo tanarraa tigistirraa gad dhaabbadha bu'aa irraa mijayyoorraa deematti rabbi dhibee tsalootii godha angasan akka waan mijayyoon fuutee dhibee keessa gootee mijayyoorra bookkisu halkanii guyyaa ajandaa wal abdan deemaa abboo ajandaa biraa sogadhaa nurraa hookas suuraa keessa maxxansaatii irra haasa'a nu warra natsaa irra haasa'a dhiisa tunuu dhibamtee jirti laala ija ishii ija mee laala akkamatti laala hojii gugurraachee badee ijji bar jaamsa keessatti kanallee jechuudha. Jaaltu dallanini amma wanti godhu waa'ee gargaarsa kana garee kana dhageeffadhu
no teji gareen kun akkamitti dhama ganni akkamitti gargaaramti garee akkamitti garee amanamaa ta'e garee hubannoo qabu akkamitti garee namni guddaan keessa rusheenis qeesiin keessa rusheekota illee itti dabala nama hunda gargaarsisi karaa bareedaan adeemu kalee sama fakkeenya namni carraan arganne mana eenyutitti ciyoo saneen nuka ciyoo irra soddaa saneen nuka kan isii jira keenya bakka kalee yaa mana faasikaatitti ijoolleeni carraan arganne kanaafuu hedduun namaa gargaaruu barbaada carraan arganne waan taateef karaa keessaatiin karaa amansiisaa ta'een bakka ganniin jirtutti bakka iddatti sagalee sillee dhageessin boonii koo sitti waan tokko siin jaalu buuko ganni teenya kan gargaaruu danda'u ijoollee mana madaamiti sigalee tokkoffaa wanti isin baruu qabdan ganni kan gargaaruu danda'u Famasi Oromoo jabaa fooloo warra gurguddaa amma maantoo osoo hin taane kan gargaaru qabu miskiina mana madaamit kan isii gargaaru. Kaleessa itti meetan ture waasaappiidhaan ijoollee achi keessa teessuun itti waassaappii sagalee qabeeffatan ture ijoollee mana madaamii taraan galchaadha. Ijoollee gurguddaa kana kan tataa kana yaasati na dhaga'uu didani. Isaan yaasati ijoollee mana madaamii lakkoofsa tokko barreessitu tokkoon na galchi isaantu gargaaraa hin jeen. Oduu kaleessa galgala akka ani jeessan osoo na seessanii na buusan malees laatti. irratti hojjannaan illee ma booda mana ni bana. Ino hojjeta amma maal goota boona dhaggeeffadhu gis tokko laa ijoollee mana madaamii keessa jirtu lakkoofsa tokko barreessitu birrii takka illee gaafa kennite gannee akka isaan gargaaran hin amana. Dubatti hin jiru ijoolleen garmalee nu jaalatti ijoolleen kaleessa efaaniif ganni wallollee nu jibban malee nu qallaayii nu jaalatti ijoolleen tun lamaan ganni jaalatu anas na jaalatu. Namni tokko hin balleessa amma wanti nu gochuu qabnu boona ati hin beekta nama guddaa nama jabaa ani hin beeku nama guddaa nama jabaa hin beeku ani ijoollee kun ani wajjin kana isin fa'a ati hin beekta nama guddaa garee keenya keessatti nu maki sini galee waasaappiidhaan waliin caaltuunis kun wazirti hunduu haayina jechaa jiranii lakkoofsa kiyyaanii kan nu hidhuu danda'u namni hin jira ganniin nu keessa jirti falmattuunis nu keessa jirti nama guddas keessa hin galfana nama tokko garee kana dhuumne sagaleen hin jira. Wasaappiin walii dubbiin hin jira birriin hin jira akkaawuntiin hin jira hundi keenya garee hiine ijoollee mana madaamii teenyaa taraan haasofsiifne warri galche hunduu akkaawuntii maqaa ganniitiin lafa kaawwata hundi namaa jechuudha walaa hababaa walii kennu walaa giiftii walii kennu hin beeknu nuti jechuudha miskiinni homaa hin beeknu nu ijoollee mana madaamii walaa giiftii sanuu akka itti fuunee gurgurannu hin beeknu nuyi kanaafuu wanti nu gargaaruu qabnu karaa waasaappiitiin namni jabaan guruppii hidhuu danda'u boonaati wanti na gargaaruu qabu. Ila sana sirriitti akkas goona ganni nuti amma akkuma kiyyatti dhugaadha nama kabajaa nama beekama fakkeenya warra kabaabaa sheerri faalleetti galchina nama gartee Oromoon namni hundinuu kabaja biratti qabdu bira galchine mallaqa kana bakka tokkotti buusne ganni irratti osoo hin taane achi keessaa nama tokko irratti buufne mallaqa san akka sapiraayiziitti fuunee ganni biraan ga'uudha qabna. Hin danda'amu boona maaliif namarratti bu'a akkaawuntiin hin jira hin danda'amu. Na dhageeffadhu ganni irratti buusuudhaan fakkeenya ganni ni akkaawuntii itti gargaaramaa jirtu qabdiini. Wai akkaawuntii ganni irra gargaaramaa jira. Akkaawuntii lama qabdi. Warri Akkaawuntiin biyyaan jira kan Dubaayin jira. Akkaawuntiin biraa. Dhageeffadhaa ganniin akkaawuntii lama qabdi. Akkaawuntiin tokko obboleessaa akkaawuntiin tokko kan biyya keessa imaaraatii keessatti gargaara. Hospitaalaan fayyadamtu jechuudha. Warri biyya biraa, warri Joordoon, warri Kwaatar, warri biyya biraa, zeegaan biyya biraa. Akkaawuntiin kunooti. Akkaawuntii kanaan ala akkaawuntii tokko irratti galuu hin danda'u mallaqa. Akkaawuntiin obboleessa ganni na bira hin jira. Kaleessa ijoolleen beeruutii galchaa fi Kuni kan irra dhageeffadhu gaa'ela wanti isin beekuu qabdan. Kuni amma ganni achi keessa gargaaree bakka isiin itti naa galchaa jetti irratti galchaa na dhageeffadhaa jira keenya namni amma gatti makkaa maal galchaa jira. Ganni laa bakka lamatti Namee jira boona Akkaawuntii biyya Dubaay keessa fi akkaawuntii biyya keessa jiru irratti karaa filatamaa ta'ee fi karaa garteetiin haqa qabeessa ta'e namni shilingis ta'e kudhanis ta'e waan rabbiif niyyate waan jaalala isiidhaa qabu waan kaleessa isiin uummata Oromoo biraa dhaabbataa turte biraa dhaabbanna yoo. Laabboona geeffadha siin galle ganniin akkaawuntii lama baafattu. Akkaawuntiin tokko kan maatii gargaaru biyyatti jechuudha. Akkaawuntii tokko kan isii gargaaru asitti imaaraatii keessatti. Akkaawuntii lamaan kana keessa warroonni anama wanti isin jechaa jiru warroonni biyya fagoo fakkeenyaaf Kwaatar imaawannoo keessa imaaraatiin ala taatan akkaawuntii maazarii irratti galchisaniif obboleessa isiit irratti. obboleettii miti obboleessa ganniiti. Eenyu girmaa jaa isarratti galchitan.
warri imarati keessaa immoo warri imarati keessaa immoo akkaawuntii isaa ta'e wanti ganniin nu keessatti argamtuuf illee tokko kaanuma erga akkaawuntiin sirraati akkaawuntii makana irratti buusuudha. Ka biyya keessaatis ka obboleessaati kan isii bira jirullee namni barbaada namni kaayamee jira gurree fi gammee jechaa jiranii fuutanitti kennuu dandeessanii yoo hin dandeessu Tiiji ijoollee galchime yaadarraa fuudhee galchine galchi jechaa jiru nama waan kana waashi. jabaadhaa isin jechuu barbaada waan barbaachisa wanti nuti gochuu qabnu ammoo nama kabajamuu qabu nama wal jalaa dhaga'u bifa adda addaatiin garee san keessatti maayinee liinkii adda addaa isinii ergina achi keessatti barbaachisaa yoo ta'e telegiraama jalatti illee ni maxxansina akkasii hundi keessanuu galatoomaadha waan kana waliin irratti ajabaannu wanni afaan bichaadhaan miti.